jirtu maatiiwwan miidiyaa keenya. Guyyaa har'aa dhimma saamicha alaabaa gama gamee karaarraa maqaan Jaal Daawud Ibsaa fa'ii baatee nu bira geesse tokko isiniif gadi fageenyaan qabadhee dhiyaadheera waliin ta'a. Akkuma beekamu ABO'n paartii yeroo wayyaaneen uummata keenya mirga namoomaa irraa mulquun bulchiinsa nama nyaataa hundeessitee daraaraa fi ajaa hedduu raawwataa turte sana wayyaanee mormuuf kan hundeeffamedha. Namni maqaa Oromootiin namoota muraasaan hundaa'e kun qabsaa'aan ture jedhullee hamma barbaadameen uummata Oromoo ifatti baasuuf humna sana isa dandeessisu horatee waan hin qabaanneef wayyaaneen biyyaa isa baaftee tinnaa'ee yeroo jirutti uummanni gabrummaan nagahee jechuun wal qandeessee qeerroo fi qarree isaa qabsoof firiirsee barataadha hamma caasaa mootummaatti wal gurmeessee wayyaanee aangoorraa ari'ee Maqaleetti galche. Yeroo sana ABO'n eessa ture kan jedhuufis gaaffiin isiniif haa teessu. Sana booda Oromoon amma bilisoomeera kottu na wajjin bilisoomi jechuun murna ABO mara bakka baqatee jiru maraa waammatee biyyatti deebifate. Bilisummaa har'a argineef uummanni qabsoof daandii hasaaqu malee dhaabni ABO garuu alaabaa amma bifa garaagaraatiin bocee uummata ittiin burjaajessuun ala waan kalaqee Oromoof gumaaches hin agarre. Gurmuu fi deeggaraan murna kanaas kaayyoo itti gurmaa'eefis dagatee garee adda addaatti wal qoodee uummata qoqqooduuf wal nyaachuu eegale. Har'a alaabaan kan Oromoos miti kan kooti jechuu eegale. Sirumaas Oromoon alaabaa abbaa gadaatii qaba. Isaan bakka bu'amas. Egaa kanaanis wal qabatee waatu uumame. Dhimmi alaabaa ABO qabaachuu Jawaar Mohaammed icciitii obbo Daawud Ibsaa gadi yaase. Dhugummaa isaa yoo dubbannu har'a alaabaa kana hin fayyadaminaa jechuun eessaa kan madde jennee ilaaluun salphaa ta'a. Alaabaan kun kan shanee qofa osoo ta'ee Jawaar Mohaammed sababa ta'ee gara warra KFO xalayyaan barreeffame kun Sibahat Naggaa fi Aluulaa Salamooniif kan barreeffamuu qabu ture. Warri ABO Jawaar Mohammediin kabaja koo tuqxe alaabaa koo murmursite jechuunis akka alaabaa sana dhaabbata shiftaa dhuunfaaf uummatee uummata ittiin sobaa turan ifa baastee yoo mormitu dhaga'amaatti jira. Alaabaan kun kan Oromoo bakka bu'u osoo ta'ee kan koo qofadha jechuu maaltu fide? Kanaanis gareen qoqqoodamii Oromoo qoqqooduuf ifaaju gareen obbo Daawud Ibsaa Jawaar Mohaammed waltajjii adda addaa irratti karaa seera kan naa murtaa'e alaabaa koo gad na jalaa jechisiise jechuun warri Daawud gara mararaatti iyya isaanii dhageessifachaa jiru. Kana booddee Jawaar Mohaammed alaabaa nuti qofti fayyadamnu kana akka hin fayyadamnee fi kabaja isaa eegu taanaanis tarkaanfii irratti hin fudhadha jechuunis dhaga'amaa jirti. Alaabaa kana wayyaaneenis fayyadamaa jirti moo alaabaan sun paartii wayyaanes bakka bu'a? Alaabaan kun alaabaa eenyuti kan jedhuuf illee gaaffii deebii barbaadudha. Yoo alaabaan kun qabsoo nagaa fi ol ka'iinsa sabichaaf hojjetee namni kun yoo fayyade maaltu hir'ata? Alaabaa kana wayyaaneenis fayyadamaa jirti moo alaabaan sun paartii wayyaanes bakka bu'a? Alaabaan kun alaabaa eenyuti kan jedhuuf illee gaaffii deebii barbaadudha. Yoo alaabaan kun qabsoo nagaa fi ol ka'iinsa sabichaaf hojjete namni kun yoo fayyadame maaltu hir'ata? Inni guddaan hiree uummata Oromoo fageessanii ol kaasanii mul'ata dhaloota tokko cehuun masaakanii deemuu danda'udha malee dhimma abbummaa alaabaa miti. Gaafa kaayyoon maseenu ajandaan qabsoo alaabaa fi kan kana fakkaatan ta'a. Maqaa Oromootiin daldalaa boleewwan wal nyaachiftanii amma alaabaa koo kee jechuun kun waan sirrii taatiire. Jarri kun lameen garamitti imalaa jiru kan jettus odeeffannoowwan arganne tokko tokko ni eeru. Qaamni kun lachuu ilmaan Oromoo hedduu ficcisiisaa turan amma ittiin maqaa Oromoo waamaa qarshii sassaabuuf alaabaa irratti wal loluu eegalan. Jaal Daawud Ibsaa akkuma durii sana waliigaltee wayyaanee waliin qabuun kaayyoo jarreenii bakkaan ga'uuf kan jetturra nu seentee jirti. Egaa sakaanillee garatti deemu walumaan ilaalla. Dhoksaan kun gatii jalaa baheef alaabaa koo kabajana jalaa dhorkeen kun tasumaa dhageettii waan argatullee ta'uu baatu ittiin goofandimii walitti qabachuuf na gargaarti jedhee waan abdatedha. Eeyyee qabsoon manaa eegala waan ta'eef alaabaan kunis qabsoon keessanis uummataaf osoo hin taane ofiif ta'uu beekameera. Kanaafuu osoo akkatti qabsaa'an hin bariin ofirrattis ta'e uummatarratti qabsaa'uun gaariidha. Jecha imala keessan fuulduraa sana uummatnis isinirratti bariira nagaan boqodhaa. Dubbiin jettullee gamanumaan eeramtee jirti. Egaan yaa dhaggeeffattoota miidiyaa Kilolee guyyaa har'aatiif kana qabadheen isiniif dhiyaadhee turtii gaarii qabaadhaa galatooma.